توكان أملا جال كبرات أبازرين اللي قلت أبازر أستاذ أبازر يكونوا أنا فين ما جال كبرات في أستاذون كنا إجارة هم بيسا أستاذ أبازر رجال جا ميت طارق لتو Nama kudangori doktor, nama kudangori galchi. علي اللي علي فا Ani jalabwa. Nama kudangori garudura. مال بوتره مبارك فاتو داتي ونو جفته Masuk dah. Asli cara makin dari kamu dete tokkofa atas gabayati wanni beku qabdan asli Ethiopia da ke statementin basne statementin achi dhufe wanni nama arsa dhugaa dubbachuu fi استثمنتي أمبارح كان شكي قبل أبدا na shakkiin qabu qoy waan na fitachis yaada kiyya na fitachis hedduu nama aarsa warri sheekonni teenna laalladha dubbii kana garuu isinillee ni laallatu dhayxanii akka wanti isaa cheekin goone nama saalfachiisa wanni ni qulqullaa بابا شريانين قالتنا قويا yoo walii galuu dinne مبارك فيديو سمعت مو أمبارح تدور لي كذا تدار مبارك Nama galfadda أصلي Anjala Yo wala nutai kuni di kawana wa wari motu matu rado kau barisini wari motu ma ke zande أصلي Enu boy. واتقوا اللي قالها هذا ابن حبيبي Baba galchi yaada baba. bitannee wal jalaa baana qoya ka jala لا ركبته دكتور إنه متى Lagi fata to kofa دبره يو كنيتامو makiya yani war wa حمزة غارة كيسه متي حمزة غارة كيسه متي حمزة أنا دبته إنك ما سكنين كن دكتور حمزة دبت سنة بودي واللباسي بابا ني سجلو دا يفهم قدا بابا أستاذ علي يودو كمان ميلين نكودا جا غورمي دبل مو برباتي سي ركون كابو كودا جا غورمي رانو نجدانو اتقلا إن الرفمني جرا كين يفهم نو قلاتي كومنتي رتي مولوت نقطة جولين مولوت أنا فاني وانا بابتي يوم غورمي Mubarak dhagay Hingur gammachiisa baala matuulu maaliin taasisaa sabibi itti gammachiisa humni kudha jaan kun yoo hin jiraanne hundi keessanuu warri asirra jirtan kuma kudha jaan san ittuma guuttan jechuu yoo kumni kudha jaan sun baankii irra hin jiraatin akkasi. aboo yoo birriin kun miliyoona kudha jaan ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekiyya gurguratee addisuu raggaasaa yaalchisa rabbi shahaadaa na haa balleessu kakadheen itti maara Ana amma koi gaafi takkaan qaba asirratti. dhaggeeffadha laala dura waa irratti walii galu yoo akkaawuntii addisuu maqaan isaa abdii raggaasa irratti erga gargaarsi eegale miliyoonni kudha jaha kun hin galin rabbi shahaadaa naa hongesu wallaahi rabbi muslimummaa irraa naa baasu an akka leetiya gurgurateetiin gargaara namni tokko birita kan gargaarina nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe ka mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana ustaaz eenyu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abbaa manno doolaara abu mu'aazin faa bira jiru malee ka obboleessa bira jiru malee baankii isaa qofarra erga inni zayitiin irra naqeas miliyoonni 16 kumni 200 kumni 76 409 saantimni 79 yoo akkaawuntaan seenin anatu kaleetii yabaasee yaachisa gargaarsa tokko isin irraan barbaada. Amma fakkeenyaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. كنت كيسانو سودان اللي مرتو نقاجر تاني جماعة nagaa alhamdulillah Nagaa ustaaz. مالي يا بابي مال تجرى أمبر با إنه رجعتو مال تو أدجرى جدي سينين warra garee shahaadatii wal qabne hiisoo nama warra biyya chuttiira alifa Dooktar irra deebi ilaalimee abdii raggaasaa jaama abdiisuu raggaasaa jabooda abbaa qabeenyaa wayiin ta'in reefu maqaa akkas jettee yaamte. ustaaz ka wannoo kana galcha eenyuun buusee galcha abdii eebbisaa si deebisaa qoy ka garee shahaadaa abbabaa darbaa isin arge garee shahaadaa ustaaz awwal immoo ustaaz farahaan abbabaa darbaa billaa aleikum yoo keessaa qabaatan ايوه أصلي يودن ديس أبازرين اللي قلت يوسم جتي كوري مقاوامي اتي
Ustaz Tahir warri koree itti wajjin gargaarsa dhufee dhufa. Ustaaz Qaasim haa ta'u, Ustaaz Awwal Qaasim haa ta'u. دكتور أسري السلام عليكم. سيا Waalaikum salaam. Alaikum salam. بركة كيا نموت بروجا شيء نمبر أكون إن شاء الله. Ayyo. بركة كيا Ustaaz seenaa kaa isin erge Ustaaz Awwal immoo Ustaaz Ana- Quraani kan ana jedhan erga- akaawunti erga qabu. Ana ergaa fedhii sadii asli addi madaraki hoggane. Baarakallahu fiikum. Hayyaakumullahu. Ijoolleen tun Maali naatallee baay'ee qabdi. reegalee olaa seenani garee shahaadaa jidduu waan dhalate silaan nageenne mee ammaa yoo itti deemtan ruba barraayye. Koppilingi goraa membarii ta'a. بابا أديمسا وان ناس الرسول أبدا جل خنا وقت نهمتني بابا Maali shari'a. itti himtuu Amatarri fi laa. Qoy. Ustaaz Aliin gaare wannoo miseensa wannoodha koreedha. Ustaaz Farhaan. Wannoo Hidar. يا أبا ذر اللي جرى أبا ذر اللي بابا أستاذ فرحان أستاذ فرحان اللي قلت أمو أبا بابا Ani gadi bu'ee jalaa harkisa ol galaa harkisee baay'ee harkisee. Ayyee Ustaaz Farhaan dhugachi. Ayyee reedi jala bu'itaa qotaata. Ustaaz Farhaan. غريش هذا بابا نجسني يا غريش هذا جلاب بابا. أقلش بابا شرياد ويتر جرتن Am dhagaa abeet naam Haydar. dhimmi kun dhimma garee shahaadaati wal qabatu yookaan sheekotidha wal qabatu miti isuma kan hawaasatti illee aslitti illee nuyi himaa dhimmi kun dhimma namni dhuunfaa dhibamee jennaan namuutu waan danda'u godhe kun akkanatti yoon surroofne maqaa kanaan sheekotiin akka tuqamtu illee hin barbaadu akka mataa kiyyattan garee shahaadaatiin illee waliin qabatu parsanaalii waa ta'edha kun kanaan asirreessa Okay. Omar akkoo qabu. Fedhu garee shahaadaatti waliin qabatin. Fedhu baabaa shari'aadii waliin qabatin. Fedhu siinuu waliin qabatin. Fedhu obboleessisaatinuu waliin qabatin. Amma mucaan maal jedhaara? Maal jedhaara mucaan? Aqawwaxaara feesbuuka kanarratti. Tokkoffaa nuti akka uummata islaamatitti an akka wallaala kiyyaa tokkotti galte tokko wal sattaruu uf sattaruu danda'uu qabu. Akkaataan galteen sun itti galte waan miidiyaa irraa hafarsanii miti. Isinirra beekee miti ija keessa irraa na hambisa. Namni kun jihaada irratti hin madoofne. Lola biyyaati irratti hin madoofne. Haadhaa faamilii lola mana keessatti. Diinni waan biraatitti hiikkata jennee nuti usaa turre. Ani amma dubbii Haydar kuni umraa haa deemuu reefillee waa inni asin jirreef daffareettini waan biraa jiree umraa haa deemuu baarakallahu fiikum ziyaaraa haa deemuun beekuu su'uudii kana taa'ee viidiyoo hojjete. Haydari kiyya reefsi zollame dhiifama yoo ijaazaa bu'ellee jedhe dhiifama bo waan amma jedhootti hin dubbiin ulfaata afoo hin adillaaye muslima kun muslim jettanii sinuu. Umraa deeme natti fakkaata su'uudii kana viidiyoo waraabe. Hawaasni kiyya muslimaa sa'aa 24 keessatti birrii miliyoona 7 haa ta'u 8 haa ta'u obboleessa keenya abdii raggaasatti guurtanii ulfaadhaa galatooma ammallee gargaarsa keessan nu feesisaa jedhe. Tolee jennee shergoone yeroo jalqabaati kun har'a fool adii natti ergate dubbiin galtee dhufnaan ijoolleen ta'e fooloo natti hin ergattu. Ana akkamiin liqinna ilaalti ijoolleen ta'e tartiisa xiqqoo 200,000 ol fooloo qabdi jechuudha. Faaxee mana madaamii kan hin malee. Amma kun amma aksetti wal godhe naaf inni waliin feenu yaada kenna gargara. Tolee jedhee sheer godhee dhageeffanne. Yoo xiqqoo turu viidiyoon sun hin ka'e guyyaa lammataa maaltu ta'e barbiriin an kaleessa isin hin jedhe waadadha malee ooma takkaayyuu hin galle jedhe Haydar. Amma gaafiin an qabu Haydar irra. Tokkoffaa maaliif birrii miliyoona 8 nu ga'e galatoomaa jettee kaaftee waadadha jette. Lama birriin guurame meeqa isin hanqata. Kanuma qofa deebisee Haydar sirraa akka qabu. Yalla Haydar. ani dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba gaafa biyya Sacuudii deemu naannoo miliyoona 5 fi cinaa miliyoona 6 dhiyaatu akkaawuntii irra galee ture. Maaliif jennaan abdiin harkaan bilbila tuquu hin danda'u
abdiin uf hin beeku kutaa ICU ture waan ta'eef bilbilli isaa haga gaafa umraa deemuutti ana bira ture. Bilbilli Abdii Raggaataadha. So mallaqa seenuu fi hin seenne tokko tokkoon argaa ture meeseejiin gubbarraan gaseena waan ta'eef. Membarita ummata jihada irra jirra kun jihada waa'ee amantiitti wal qabata waan ta'eef qabsoo irra jirru. Membarita yaadandi binti Faate binti Islam. Achi dura achi osoo waan kanan hin ibsine dura amma wanni obboleewwan kiyya naa hubachuu qaban ana asliidhaan waliin gallu inni illee deddeebi'ee jira. Yaa jamaa waliin gallu nan fedhu san fedhu guyyaa meeqa mana isaa ergadhe nan galchuu gostiyyuu. Maybe amma waan kana waan asli wajjin godhe fa'aatini fakkaatu danda'a. ورب الكعبة أن كان إتل والله أنا قاعد أتكلم والله ولا فين وبالله الكريم خليس من أبازرت أصلي الآن إيقاتوري أصلي كونوا أبازر أصلي دبتهم أن أصلي الآن نمني ميديا كان قبة أن ندقر تكوفان أصلي ده جل كبر راخاسين تكاواي في دبتين بيخو وايس دبلين بيخو لكن يتنموسني دبي برافي بربادين أشي كبر بربادين أمانة كان في أن قافا بيجر ديم ميلنا جافو لك نانو ميلنا جهات لهاتو account